Saat sana maaliif jaaladha bargi nama hojii jiruun hin feene malee. Eh? Sana hin jaalata giddu hojii jiru fa'a. Jaarsa namaa hin jaatta siilii jaalatan. Daandii waliin adeemtee dabara. Singilii yoo? Singilii yoo singulu? Baal baal. Amma duruu deessee jirti. Dadhaan dubarii bultiin beektu jaarsa batan hin beektu. Kanaafuu atamma jaarsa jaartii fuudhii jigee. Jalaabuu beekaa? Na? Jalabaa akka jalabaa hin fakkeenyaaf amma dhalaan dura heerumti jechuu akkaataa inni beeku. Amma inni siima jaartii heerumee fuudhee baase barbaadee amma jaarsi suni jaartii takka fuudhee jalaa baate jaartiin sun sababbii yookaan qabadii taanaan dhiisee deemte. Ati hoo waan na isiin hanqistee biraa deemte walii kan sayyoo guutuu baattetti illee boru akkasiin deemta. Jaartii baasuu bara akkasumas si baasa. Maaltu si wayyaaree gaafa san eessise? Maal jette beektaa Oromoon rakkoo jaartii rabbii beekaa. Kanaan siin jee amma jaarsi jaartii baasuu barate immoo sillee akkasumatti taraan si baasee tabaraa fida. Maal goota jaarsi jaartii baasee feeta? Akka farratti waan dhabaa wal dhaba fida jecha sanaa ajaa'ib. Naa qabdee misan? Qabe. Asirraa hafe bakka dhalaan jechuudha dura taa'anii kan ammoo jirtu. Bakka yaani bakka dhalaan si dura bultii agartee jechuudha. Yoo amma ati singilii taate bakka yaani jooti fakkeenyaaf amma bultii faaree jechuudha. Dardara jechuudha isii dura. Xixiqqaatu guddattu bultii kana hin beekta. Bultii jechuun fakkeenyaaf ammoo wal fuudhuu jechuun wallaayee fitii maqatti salphaadha malee bultii jechuun guddina jaarman. Eegalee maqaa fi salpha malee. Bakka yoo inni singilii jaartii fuudhee ka'ee wal lola beekta. Wal lolsiistee fuuf. Naa galtee deemu dubbiin kee waan hin Dura wanta beekte yoo ta'e inni yoo dardara ta'e yoo inni dogongoree faaf jefa lol ta'e taa'e akkasiin argatan akkasiin. Ana amma hin bararraa jaartiiti nyaanammaa wal loluun kee oolu. Ati gaafa takkamisa kana sadii sayya taa'e dubbii. Maatiin jedhami amma jaartii kiyyaa wal loluun kee oolu hin bararraa kaan. Lagi saya dura babarrakin taa'e siin jecha bara jecha. Amma rakkoon tiisan anuu san of shakkaa jira wal loluun kee oolu. Nama arraba filkee wal loltu wal loltan akka wal loluun jiru wal ta'uun jira akka wal ta'uun jiru wal loluun jira. Gin wanti irra wal loltan sababa qabaachuu qaba miikinaan jira. Jaartii kiyyaa wal lola jedhee yaadullee hin beekne garuu wal loluu kiyyaa kan maal hin beekne. Lagi saya wal loltan rakkoon qabu miskoon laagoota. Kana baal kana oo. Inde biftaa miskoolaan. Maa kokkolta. Kolkoluu wayiituun jiru. Already wal fakkaata taala naaf yaadu. Miskoola sii godha guyyaa sana. Wal fakkaata taala yeroo siin jiru yoo sii galatti amanu. Pas salphanne bara. Miskoola godhaati bilbilee kan jirame. Oh, bakka hin jiraame yaani girgiriinii fi girgireeshin jiraat. Girgireeshinii yoo jiraate jecha. Akkasitti fakkeenyaaf aadaa ganda keessaniititti dhalaa yaani hin jiraame dhalaa akkasiisan singiliin fuudhan safuudha jaa. Dhalaa heerumtee dhalaa fakkeenyaaf isa duratti bultii qabattee baate inni gargaratee fuudhan safuudha jaa. Ayyee. Haa walaala. Isa. Waan ta'eef bakka atiis amma fakkeenyaaf ganda keenyatti yoo amma fakkeenyaaf asii nama jaalatu wayii qabaattee nama jaalatu wayii qabaattee osoo wal jaalatanii hireen tun nasiibaa beektaa addees hin baafte akkam goota beektaa ati amma isii sanni jaalatta bultii teegisillee ni maratat gin warri keessan isa san siin fadan isii san siin fadan bazaa maal godhaa dhaan disheetuma ta'e isii jaalatu san dhiisee ta'u warri isaanii jaalatteef san fuudhu. Tamam. Erga isii san fuudhee bultii wajji jaare yaani hanga ji'a baatii lamaa baatii sadii hanga ruuzaa wajji jiraate isii ari'ee jechuudha. Arsii biyya koo. Arga yoo balees. Ayya. Assalamu alaikum. Maaliif? Assalamu alaikum. Waliin jirtu isii ari'ee.
Maalish. Si ba yeroo isa dura baate beeku. Warri isaanii harmallaa fuutan jaanii digim jaaniitti wanta daa. Ala heerumtee baate inuma dardara taateen fuutu. Jalaala waan inni irraa jee garuu yoo si gale si gala yoo si galu baate si jala godhu. Fuutu jecha dhalaan akkasii. Dhalaan heerumtee amma baateen fuutu. Fakkeenyaaf amma ati dardaraa jennu dhalaa heerumtee baate warra sasanii fuudhis siin jaagin ati isii sanni jaalatti. Warra sasan dardaraa si jaalata haateetti ta'e fi jaalatu sana dhiistee heerumtee baate waan ta'eef dubura fuudha. Ati dardara dubura jechuudha dardara dubura jechuudha. Atamma yoo anni sii fuudhe bareedan ta'u horee yoo jaaladhe man maarra koo qabu. Laa warra safuu dhagaa akka aadaa biyya keessatti. Qabu gaa amma yookiin maybe yoo inni siin an jaaladhe yoo dardaras fuutees yoo baate heerumtees yoo baate ilmaa'uu yoo qabaatte ani yoo jaaladhe yoon fuudheen maarra koo qaba. Kun amma akkasitti akkamiin. Kun tarii. Fiyaansi. Amma egaa dogongora amma fakkeenyaaf dogongora guyyaa tokkoo ta'uu danda'a ilma argachuun isii heerumuun isii fedhii malee ta'uu danda'a. Gaafa wal jaalannee nama saniin wal fuune maal rakkoo qaba. Yoo jaalanneen sababbiin ilmi kan argamu daqiiqaa muraasa keessatti sababbii wayiitiin sii galee kan immoo baakgiraawundii isiitii miti kan qorachuu qabu kan gaafa isii walitti dabalameeti kan gaafa isii walitti dabalamee booda kan nam beekuu qabu malee. Tadi amma dubbiin akka jechuun Duuba kan jechaafan jaabare gaantilii waan baay'eetiif. Oromoon dubbiin guddatteef harree irratti hin fe'anii jedhu. Taawwaadhaan tokko karaa gabaabatti fakkeenyaaf isin jaalata isin suuraa heerumtee baate ati isin gidee dardara jechuudha. Yaani isin gidanii gigibsiisan haatee isin kan dhiistee dubara fuudha. Yoo jedhan ilmi dhiiraa hin dhalluufi malee dhalaa shamara rabbii uumama kennee fi isiitu dahaa fi malee ilmi dhiiraa osoo akkas ta'e akka miree bakka kanatti bar ani osoo isii ta'e yookaan riileeshinii kiyya nama baay'ee faan eekka ilma dhiiraa akka chiitu godhu hin jiru shamara caala ilma dhiiraa chiitu godhu jechaan dhalaa baay'een kan wal quunnamu ilma dhiiraa sii galee shamara osoo hin taane ilmi dhiiraa kun rabbii wal jala dabarse malee osoo just akkas ta'e ilmoo meeqa argachuu yaala nama yookaan dhalaan dhiirri tokko shamara shanii jaha wal arguu danda'a quunnamtii hooma gara garaatiin shamarri garuu akka dhiira sanii miti. Wal jala akkas zoorsisee kun waan wanti tiimisi jechuu barbaade meen poointii dhalchuu danda'a malee ilmi dhiiraa osoo ka dhaluuti faallaa osoo ka akkas ta'uuti badii guddaadha qabaa jecha ilmi dhiiraallee akkasuma kana waan ta'eef ni deema innis waan baay'ee ni raawwata shamarri aggaaxaan kana keessatti sakandii takkaaf wanni sun itti uumamee sakandii takkaaf haadha ilmaa ta'uu dandeetti. Inni shamara baay'ee bira deema sii galee shamara baay'ee wal arga shamara baay'ee riileeshinii uuma.